hundeeffam Empire Itoophiyaatiin dura lafaadaaf seenaa qa'ee Oromoo ganama talmaaman caaftuu lama sirna gadaatti gaggeeffatan ta'uu seenaa ragaba. Birbirsa Gooroo, Caffee Aananii, Caffee Araara, Harqaalluu, Boolee Bulbula, Qara Qoree, Makkanniisa. Dooq Booraaf Caccarfaan dheedisii ganama keessa muraas ta'uu isaanii dubbatam. Tufamunaa, Soraloomee, Abeebe Tufaatiif namooti hedduun bulchiis Finfinnee bar turani weerar sirnaaf xanyootaatiin irra godhamu ofirra qolachuu lafa ofiitiif duulanii duulchisa turu isaanii kitaabi seenaa tokko dubbaatu. Minilik Abbaa Gadaa Tufamunaa afaan qawweetiin akkuma injifateen Oromoota abbichuuf galaana ajjeese harka harmaaf ciqilee muruun lafirra buqqisa Oromoot ganama boolladhae. Kanaaf ilmaamman caaftuu lama tuniin lixa Oromiyaa hanga Wallaggaa dheechuun kibbi immoo Booran Meeggaa giddu lola bal'inaan qubachuu isaanii dhiyootanallee sanii gabaasne ture. Qondaallo DP Hammaan tana Dr. Milkeessa Midhaagaa qorannoo Horayyoota Oromoo fulbaan bar 2010 Yuunivarsiitii Finfinnee keessa gaggeeffamirratti akkan jedhe. Bar 1997 gandoota baadiyyaa 23 bulchiis magaal Finfinnee jalgale. Uummata gandoota kan kee jiraatan keessa parsantiin 70 wal Oromoo turan. Gaaf gandoota baadiyyaa kan 23 bulchiis magaal Finfinnee jalgalchaniitti dhimmoota akka aadaa, afaan, manbarumsaa, eenyummaaf buufata fayyaa yookaan hospitaalii tokkolleen ilaalchikeet hin galfamne. Bar 2003 irra sullee naftee bulchiisi gandoota baadiyyaatiif lafti naannoo suni akkum jiru fudhatame. Dhuga lafir jirti hawaaqaaf lafti jaalatti yoo laalu bulchiisi magaal Finfinnee daangaan isaa asiifachu wanni jedhamu tokkolleen hin jirtuu jedhe. Yoo karaa baatiin ilaallag bishooftuuf Finfinneen babal'achuu jedhe. Kan immoo uummatatti hirqubateer jiraata doontaane laf guddoo investarootaat. Karaa kaabaatii yoo laal bulchiis magaal Finfinnee kotoo beekamne walloof Tigraay geessuuf daangaan tokkolleen hin jiru. Karaa dirree buufata xiyyaal boolee irra yoo caqasni immoo bulchiisi magaal Finfinnee gandoota baadiyyaa kee dabre tullu diimtuu ga'ee yeroo yookaan garjiit deebi. Karaa dhiyaatiin immoo daangaan Finfinnee burraayyuu folotar darbu nagan booyyuu babal'achuuf karoorfamu dubbate. Qorannoon Dr. Milkeessa Midhaagsaa waggoota 3-4 dur tolchituun lafti tun cufti duubbar 1997 irra kaasuun maqaa investimentii daraa oomishu warshaa dhaabu gumruukiif waan kan fakkaatan faan saamamee jedhe. Yeroo sana qonnaan bulaan naannoo sanii mormuuf yaale ture garuu deeggarsa kaan sagalee dhabe faca'ee jedhe Dr. Milkeessa Midhaagsaa. Saamichi lafa Oromoo ganama kaal kanaan lafa Oromoo nyaachuuf godhamti tanaan mootummaan TPLF karoor maaster pilaanii jedhuun dabdhibi qopheessullee falmiin fincil Oromoo waggoota 4 godhamti milkaa'u wayyaaneen nyaatamte maqalee gal. Ilmi Oromoo Dr. Abiy Ahmad Ali dheeraangoo qabate galmi Tufamunaa Minilik irra booji seenus gareen sirnaaf xanyoota leellefti. Finfinnee kaleessa abbootiin isaanii Soraloomeetiif Abeebe Tufaafa keessa baafattar dhalle falmuuf daanga dabaansaa mamakka kajeeluu jirtu dubbata. Asirra duub rogeeyyiin miidiyaalee hawaasa maal jedhu ogeessi seera Abdul Jabbaal Huseeniitiin itti keeyyan. Innilleen barreeffam kan nam ibsa gammadaa jedhan bu'uureffachuun maxxanse. Oromiyaan lafa hektar 21 caalaa aadaa, afaan, duudhaa, eenyummaaf jiru qonnaan bula Oromoo aarsu goote magaal guddoo ishii yookaan teessoo mootummaa federaala taasisuun qabu. Saamichi seeraan alaatiif humniti bal'in magaalatti hektar 54 erga kun fudhatame hin qabu. Kanaanach nami Finfinneen natti dhiphatti jedhu Itoophiyaa bakkoota bira kamukee jiraachuuf mirga guutuu qaba. Qabati saamichi lafaaf misoom magaal guddoo biyyattii jedhu maallaqni magaalatti keessatti dhangala'aa jiru guddin magaalota madaalawwan ta'an uumuu jiru. Garaagarummaan magaal Finfinneetiif magaal lammeessoo gidduu bal'inni lafaatiin uummataan bu'uur misooma teknooloojii baajataaf kan fakkaatan jidduu isaanii jiru madaal dhabiinsi yookaan imbaalaans guddin magaalotaatiif ragaa. Kunin immoo uummati jiruuf hojii barbaachaaf baay'inaan gar Finfinnee godaanu mootummaan federaalaaf bulchiisi magaal Finfinneelleen dubbii kan akkasitti hubachuu qabu. Dubbiin belbeltuu yeroon furamuu qabdu. Daangaan Finfinneef godini adda naannoo Finfinnee filannoo 2020 dur bakka duraa deebi'uun dirqama. Wanni kun duub galme filattootaaf kaadhimamtoota dursa yoon furamin rakkoo bira dhaluuf deemtii jedha. Waa'ee dhimma magaal Finfinnee kanarra yeroo baay'ee barreessuun kabeekam injinar Rayyele Dagaagaa immoo akkan jedha. Gaafi tan furmaata sottiin godhin gara filannoo seenamtaanaan madwalitti bu'isa ta'uu akka danda'u hubachiisuu barbaada. Gaafi kan deebiitti kennu kan danda'u bulchiis mootummaa naannoo Oromiyaati. Obbo Shimallis Abdiisaa gaafi OPDO waggoota lamaan dur waada galti raawwachiisuu hin dandeenye taanaan atattamaan aangoo gad lakkisuu qaba. Amma filannoon dura aangoo gad lakkisuutti sir jira. Shimallis Abdiisaa ajaj Dr. Abiy qof raawwachiisuu biiroo keettaa taanaan uummata Oromootiif faayidaa tokko hin qabu jechuun ittaana pirezidaantii mootummaa
naannoo Oromiyaa keekache. Barreeffam yaayya Bashiir yookaan boru barraaqa kan itti sani dabalate intalqii kamidaali hawaasa afaan gooda. Yeroo dhiyoo kan magaalii Finfinnee hojjettoota haaraa afaan Amaaraa barreessu dubbisu danda'an kum shan qacaruuf galmeesse turre. Keeb beektota jedhanii git hojii bana jiran hunda dafame duunfamuuf akka ta'e dubbata. Yoo afaan hojii Finfinnee afaan Oromoo dabalam gar fuulduraatti afaan Oromoo sulaagaalee waan ta'uuf dursanii ijoollee Oromoo balbal cufachuuf akka ta'an birgeenne jira. Ijoolleen Oromoo qormaata afaan Amaaraatiin kennamuuf intarvi afaan Amaaraa kan akka hin dabar waan beekaniif dursanii kan godhanii jechuun bulchiinsa akka leumaa dubbii waraan. Dubbii magaal Finfinnee ka Oromoo mooyyalag cinaaksa walloo wallaggaa waliin ka'u wayyaaneen itti nyaatamte kanaaf furmaatii yoo kennamu baatu maal ta'alachuuf jira walumaan daawwan.